raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa kibxataa, jimaataa fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'aatii 6 PM yookiin akka lakkoofsa Westerniitti sa'aa 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyaan alatti karaa toora YouTube'ii Eejensii tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Eejensii burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoorraa. Oromoon ajjeesiinaa bakka Oromoon hin du'in. Inde Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee. Akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya hojii yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna an Biiftuu Abdiiti. Kutaa waraana giddu galeessa Oromiyaa jalatti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo idilee Shawaa Bahaa Ona Fantaalletti tarkaanfii laalessaa humna riphee irratti fudhachuu beeksise. Haaluma kanaan humna diinaa hedduu du'aan yoo adabu 17 madoo cimaaf saaxilee jira. Injifannoo argame kanaanis meeshaalee waraanaa Pireenis 3 kilaashii AKM hedduu hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo idilee zoonichaa beeksisee jira. Amajjii 16/2025 Koonyaa Horroo Guduruu Aanaa Horroo Bulluq ganda Laaloo keessatti waraanni mootummaa uummata nagaa ajjeese uummata midhaan sassaabaa jiru irratti dhukaasuun balaaf saaxiluunis beekamee jira. Namoonni balaa kanaaf saaxilamanis obbo Balaay Filee abbaa manaa, 2 haadha manaa isaa, 3 daa'ima isaa madeessanii jiraachuu maddeen keenya achi nuuf odeeffatanii jiru. Obbo Balaay Filee fi haati manaa isaa yeroo ammaa mana yaalaa seenanii kan jiran yoo ta'u, Balaay Filee mataarra waan rukutameef haala yaaddessaa keessa jiraachuun ibsamee jira. Lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa waliin taasifame kanaan ganda Laaloo kana keessatti kan rukutame waraanni PP reeffa fudhachuu hanqatee faca'ee kan ture yoo ta'u, humna dabalatee reeffa fudhachuuf yeroo deebi'anitti uummata nagaa irratti dhukaasa bananii kaan ajjeesanii kaan madeessanii jiraachuu maddeen keenya raadiyoo burqaa oduuf ibsanii jiru. Reeffi gaachana sabaa uummata Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyan Gujii lixaa humna diinaa aanaa Abbayyaa ganda Dibbicaa jedhamu keessatti maddeeffatee jiru irratti tarkaanfii fudhateen diina nama 22 ol yommuu dhabama taasisu 10 ol madeessuun meeshaa waraanaa hedduu harkaa guuree jiraachuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa ibsee jira. Haaluma kana kilaashii AKM 12 rasaasa AKM 1118 rasaasa PKM 664 hidhannoo 13 nyororoo PKM 1 kaazinaa 27 fi boombii 1 bilbiloota harkaa 5 galii godhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii itti fufuun daandii guddaan Arsii lixaa fi Baha wal quunnamsiisu aanaa Heeban Arsii ganda Dagaagaa keessa sababa tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa waraana faashistii PP irratti fudhateen cufamee jiraachuu maddeen keenya achi nuuf ibsanii jiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon Shaggar lixaa Ona Meettaa Walqixxee Minaaree bakka addaa Qundee jedhamu keessatti diina uummata Oromoo riphee irratti tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii fudhate kanaanis 17 madoon 11 du'aan yoo adabu 4 ammoo hidhannoo guutuu waliin booji'ee jira. Dabalataanis bireenii 2 kilaashii 13 fi rasaasa hedduu dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Bifuma wal fakkaatuun Shawaa lixaa Ona Meettaa Walqixxee ganda Qarree Heexoo keessattis lola gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo diina irratti olaantummaa fudhachuun bireenii 3 diishqaa 1 mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksisee jira. Koonyaa Horroo Guduruu Wallagga Ona Horroo magaalaa Haroo Aagaa fi Ona Horroo Bulluq bakka addaa Rifeentii Cabiriitti lola waraana bilisummaa Oromoo fi riib gidduutti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humna riib irratti fudhateen 25 ol du'aan yoo adabu hedduu madoo cimaaf saaxilu waraana bilisummaa Oromoo zoonii Wallagga Bahaa beeksisee jira. Injifannoo argame cinaattis meeshaa waraanaa kilaashii AKM 40 ol hidhannoo guutuu waliin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira.
Shawaa kaabaa ona hidhabuu abootetti lola riphii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo humna riphii hedduu du'aaf madoon yoo adabu meeshaa waraanas hedduu booji'uu beeksise. Haaluma kanaan diishqaa tokko, bireenii tokko, snaayiparii tokkoo fi kilaashii 24 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonicha ibsee jira. Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti waraanni bilisummaa Oromoo lola diina waliin taasisaa jiruun injifannoo olaanoo galmeessisaa jiraachuu beeksise. Bifuma kanaan Koonyaa Bunnoo Baddallee Ona Cawwaaqaa keessatti tiksitoota impaayeraa irratti tarkaanfii fudhateen 9 yoo booji'u 13 du'aan adabee hedduu ishee madoo cimaaf saaxilu beeksise. Gama meeshaan kilaashii AKM 24 hidhannoo guutuu waliin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhu beeksisee jira. Shaggar lixaa Ona Jibaat ganda Allii Osoo Qorkee keessatti lola waraana bilisummaa Oromoo fi riib gidduutti taasifameen waraanni bilisummaa Oromoo riib adabu beeksise. Humna riib irratti tarkaanfii ilaalessaa waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen 13 du'aan yoo adabu 17 ammoo madoo cimaaf saaxiluun kilaashii AKM 10 ol hidhannoo guutuu waliin rasaasa bireenii PKM 700 fi maallaqa dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisuu ajajaa waraana zoonichaa beeksisee jira. Harargee Ba'aa Aanaa Kurfaa Calleetti dargaggoonni 2 milishootaan ajjeefamuu maatiin himan. Godina Harargee Ba'aa Aanaa Kurfaa Calleetti amajjii 13 2024 galgala dargaggoonni 2 magaalaa Maayaa irraa gara Aanaa Guraawaa motoraan imalaa osoo jiranii rasaasa qaamolee nageenyatiin ajjeefamuu maatiin dubbatan. Dargaggoonni 2 kun Kadiree Shoobee fi Jafar Abdul Saaq kan jedhaman yommuu ta'u lamaanuu jiraattota Aanaa Guraawaa ganda Laaftoo ta'uu miseensi maatii dargaggoo Kadiree tokko himan jiru. Ganama nagaan nu biraa bahanii motorsaayikilii haaraa bituuf gara magaalaa Maayaa deeman. Erga bitanii booda galgala gara Aanaa Guraawaa Laaftootti motorsaayikilii haaraa bitanii deebi'aa osoo jiranii miseensonni milishaa rasaasan rukutanii ajjeesanii jedhan odeessi achi arganne akka nuuf ibsutti. Egaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Oromoon ajjeesiinaa bakka Oromoon hin du'in. Oromoon firan qabu hin jedhee maasaatti akka garaadhaaf maasaatti firan qabu. Kun kan isa nyaachuuf hafu. Eenyu isin nuti Oromoodha. Muslima moo kiristaana? Muslimaas ni qabna, kiristaanaas ni qabna, waaqeffataas ni qabna. Hayyee warri muslimaa gamana baha, warri kiristaanaa achi baha. Diddan ammoo waliin murruq isin goona. Tokkummaadhaaf wajjin manaa baanee sodaa diinaatiif waliin qoqqoonnu nu fixuu feetan kunoo bakka takkatti nu fixa. Seenaa shiniiga sammuu Oromoo keessa boqottee amatu jirta. Seenaa shiniiga sammuu Oromoo keessa boqottee amatu jirta. Ramaleni ora, gadi figaloni gara, namoto non te
injifannoodhaan xumura. Ermageenye Araaleeraa daddabanne injikilfanne Lubbugoota kumaatamaan itti damne Inni goota dhangala'ee jigeen hafne Dhangala'ee jigeen hafne Dhangala'ee jigeen hafne. Aloonni gootee gagamanne yalii fi kaayee itti amanne karoora diinaa harkaa facaafne seenaa shinnigaa irratti baafne ifin kuusannee dhiigaa fi lafee galirra jenne ifin kuusannee dhiigaa fi lafee galirra jenne. Abbaa meedallee naanuu jaalatu abbaa meedallee naanuu kuufatu tolaa fi dirqiin akka beekatu. Oromo akka himbaatu akkoon kumaa kumittu kanuma duudhaan liqimsiisi laagarsiin dabartu. Oromo akka himbaatu akkoon kumaa kumittu kanuma duudhaan liqimsiisi laagarsiin dabartu. Ramadeni ora, gadi di galoni gara, namoto non che gustura, inge fanno tanto mura, namoto non che gustura, inge fanno tanto mura. Nuti Oromo ni jarra male hindi no biya, biya jaruudhaaf damaa jirra halkanii guyyaa. Dirqama gamnaaf irratti beeynaa nu hibbaan biyyaa. Kan biyya diiguu suura dhaabbanne eena wardiyaa. Suura dhaabbanne eena wardiyaa. Suura dhaabbanne eena wardiyaa. Namoon deebi'ee hin abjootini biyyaa fi biyyee duraan miidhanii seenaa boqottee dur hojjetanii dhalaa fi dhaltee harma murtanii san hunda gannee halee ganamaa baraman san hunda gannee halee ganamaa baraman. Diktaatarummaan guutamtanii sabaa sablammoota tuffatanii biyyee nyaatanii lafaa baatanii biyya bulchinaa hinkanfatanii biyya bulchinaa hinkanfatanii biyya bulchinaa hinkanfatanii biyya bulchinaa hinkanfatanii. Diktaatarummaan guutamtanii sabaa sablammoota tuffatanii biyyee nyaatanii lafaa baatanii biyya bulchinaa hinkanfatanii biyya bulchinaa hinkanfatanii biyya bulchinaa hinkanfatanii biyya bulchinaa hinkanfatanii. Oromo akka himbaatu akkoon kumaa kumittu kanuma duudhaan liqimsiisi laagarsiin dabartu. Oromo akka himbaatu akkoon kumaa kumittu kanuma duudhaan liqimsiisi laagarsiin dabartu. Oromo akka himbaatu akkoon kumaa kumittu kanuma duudhaan liqimsiisi